dura gundoodhaan keessaa socho'uu. Abbaa mattaashee kana afaan kaata. Dhagaan kunis waqaraa bade fakkaata. Maal eessaa? Dachee aada. Dhaguma keenya qabadhu. Siyaasa tuko sigal jangan tuko birkisima seni siyaasa tuko garan dula osam chantatu silmi gara jalai Chillama biyo ya hortuko magalana daktare siya chillama dino wano fiko magarana raptare ya dadu sena ke ya hortuko chenar bagadite siya da siyu nafsu wano fiko ya shema chagarite arredi ko tuka barara arredi ko tuka galgalawai Dado jadi ko wande sajana Bukiska yomre wamika enyure Bukiska yomre wamika enyure anuma barnuma Chiledi mate adatera magalana daktare siya chille man viwa fera magarana raptare silga ya fanna ya hortuko kutta e golule arga waliya fanna ya gacheko dalbina kotu male arreni ko tuka barara arreni ko tuka galgalawai Sanyita tu rede kala dado jadi ko wande sajana Bukiska yomre wamika enyure Bukiska yomre wamika enyure anuma barnuma Golbon tel matashade abubi kora fatka urgufi bron chabdu rasme urgufna futa fatka Badisa aben si choram yeshate korano kore bayate Balisa male si choram walfi kalbi ko sito furte Ululle godo tafufam yeshate aboro bari simbirtu Silale kablo talufam katise liftum belama bariti Musae kutti galta ninko sao balbali Musae ofne galna imo faujanali Enna edisa daku tali nawara bachu Ove sawako loye dangalchu Loye dangalchu Dumbo shebisi shurba Nagagesi mase kumbe zirwa Dumbo she mormike nama Sabagagalati bakibe nama Dumbo shebisi shurba Nagagesi edogo mase zirwa Dumbo she mormike nama Sabagagalati bakibe nama Dumbo shebisi shurba
kee dhibbiibii kuna kottume Umayyaa fatuu marri kee shatee obboon kee garaa choffata Kutaasii bitee siin galaaf garree koo muddeen sabbata Kusaa'ee kutti galtaa inkoosa balballi Kusaa'ee ofnee galla immoo foof jaalalli Ennaa weeddisa dhaquu taliila waraabachuu Oobee saawwa koo looyee dhaangalchuu Looyee dhaangalchuu Dumbulloo dumbushee bisin shurrubbaa Dargaggeessi marsee kumkumee sirbaa Dumbulloo dumbushee mormi kee namaa Dumbulloo dumbushee bisin shurrubbaa Dargaggeessi marsee kumkumee sirbaa Dumbulloo dumbushee mormi kee namaa Dargaggeessi marsee molee sirbaa Nageenyi keenya biyyoota jirtan maratti isin haadha qabu akkam jirtan daawwattoota BBS kun qophii argaa dhageetti dhimmoota ijoo keessaa cunfinee isin biraan geenyu qopheessan sagantaa kanaa an Badrii Yuusufi hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan kabajaan isin afeerra. Qabxiileen arraaf qabannee dhihaannes nageenyaaf dimokiraasii keessatti gahee dargaggoonni qaban mata duree jiru irratti mariin tokko tibba kana Finfinnee waajjira ODP keessatti geggeeffamuusa. Gaaffii naannoo ifii hundeeffachuu uummata Sidaamaaf yeroon qabamuusa obboleessi goota Oromoo Mul'is Gadaa obbo Qaasim Mikaa'el Tukkaalee dhukkubsatanii Somaaliilaandii keessatti rakkoo keessa jiraatu isaanii dhalattoonni Oromoo dhiheenya kana walgahii Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu irratti hirmaatan galma keessaa qabaman keessaa shamarran Oromoo 18 Suudi Arabiyaa gara biyyatti deebifamuu isaanii Muummee Ministeera Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa biyyoota Eeshiyaa gara bahaa fi Israa'elitti taasisan xumuruun gara biyyatti deebi'uu isaanii Afrikaa kibbaa keessatti saamicha dhaabbilee daldalaa lammiilee biyyoota alarratti xiyyeeffateen wal qabatee namoonni shakkaman 14 to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin biyyatti beeksisuu wal duraa duuban isin biraan geenya ammas nu faana tura kun qophii argaa dhageettiti. Tibba kana mariin mata duree nageenya gara dimokiraasii jiru waajjira jiddugaleessa ODP magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Marii hayyoota hirmaachise kanarratti dargaggoonni Oromoo 1300 ol kan qooda fudhatan yeroo ta'u dhimmoota jajjaboo gara fuula duraarratti mariin godhamee jira. Marii kanarratti obbo Leencoo Lataa fi Xiinxalaa Siyaasaaf Daayiriktarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Joohar Mahammad argamuun qabxiiwwan mariif dhihaatan irratti wal duraa duuban haasaa godhanii jiru. Kan dabrerraa akkaataa itti baratamu gorsaa fi gufuulee imala qabsoo Oromoo danquu malan irratti gorsi kennamee jira hayyoota Oromoo kanneeniin. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraa kan dabarsan obbo Leencoo Lataa haasaa godhan keessatti an muuxannoo koo qooduuf hin dhufne qeerroo fi qarree Oromoo wareegama ulfaataa baasanii nuti biyya alatti hafe nu biyyatti nu galchan galateeffachuufan dhufe jan. Waan eegalle kana fiixa baasuuf obsi akkaan barbaachisaadha kan jan obbo Leencoon yeroo ammaa kana jijjiiramni kun akka fiixa bahuu fi fiixa akkan baane kan godhaa jiru Addawaawiidha qeeqa jedhu dhiheessan. Dabaluunis bara dargiin kufe eenyu akka eenyu tahe ni beeynaa turre amma garuu Addawaawii keessatti eenyutu eenyu akka tahe beekuun rakkisaadha jan.
qabsoon jijjiiramaan eegalame kana fiixa baasuuf obsi barbaachisaa tahuu yaadachiisanii taayitan hoggansaa Itoophiyaa Oromoo harka kan gale yeroo rakkisaadha jedhan obbo Leencoo Lataa. Oromoon bakka isaaf malu argachuu eegaluun ammoo humnoota gammachiise fi dallansiise qaba. Warra rifate kanneen biyya keessa fi ala jiranis dammaqinaan ifirraa eeggachuu qabna dhaamsa jiru dabarsanii jiru obbo Leencoo Lataa. Warri kun maallaqaa fi muuxannoo shiraa xaxuu guddaa qabu nu bulchaa waan turaniif xinsammuu keenyaa waan beekaniif numa waliin dhahanii carraa argame kana nu harkaa butuu barbaadus jedhan yaadni qeerroo jiru kun babal'atee jiraa jedhan obbo Leencoo Lataa. Amma ammoo kaartuum gahee jiraa jiru bakka amma qabsoon Oromoo gahe kana tuffachuus tahee humnaa ol kaasnee gammaduu hin qabnu kan jedhan ammoo xinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN obbo Johar Mahammadi. Obbo Johar Mahammad haasaa dhageessisan keessatti jijjiirama dhufe kana keessatti Oromoon yoo xiqqaate xinsammuun bayyanatee jedhan ormi jijjiiramni kun gara balaa hamatti akka deemu barbaadu waan ta'eef qeerroon jijjiirama itti wareegame tiiffachuu qaba dhaamsa jiru dabarse. Jijjiiramni kun ni gufata yoo ta'e Oromoo caalaa kan miidhamu hin jiru. Sababni isaa jijjiirama kana wareegamaan kan fide nuhi waan ta'eef aarsaa keenyatu bu'aa dhabaa jedhan Johar Mahammad. Obbo Johar haasaa godhan keessatti paartiileen Oromoo gara tokkummatti akka dhufan mariisisaa jirra. Ammas paartiiluma jiru kana walitti fidna je'eetiin obsaa jira. Paartiileen kanneen tokkummatti dhufuu dadhabanii biyya jeeqan garuu paartii ajaa'ibaa tokko hundeessuun koo hin oolu ammaaf garuu akkanumattan hojjedhaa jee. Paartii maaf hin jaarre ajaa'iba qabdan. Ka jiru baay'ee jechaa ka biraa jaari naan jettan hin ta'u. An akkanumatti isinii wayya. At least waggaa muraasaaf akkanuma isinii wayya. Yoon paartii jaare nan lugaamama. Akka barbaadetti asiinis kana dubbachuu hin danda'u na qaban seera paartiitiin. Gamanas goruu hin danda'u kana faarsee kan qabu hin danda'u flexibility na jalaa bal'isa. Isinii galee kanaaf akkuma re'ee haadha qabnee kanatti fiiguu kana isinii wayyuun oolu. Paartilee waliigaluu baattee garuu warraabshaa uumnan bareedaa ka ajaa'iba barbaadu ka shankoora fakkaatu kana jaarraa jechuudha. Wanni nuti mootummaa deeggarruu fi morminuuf dantaa teenya qofaa jechuudha. Namni Oromoo ta'e qofaaf namni Oromoo ta'e qofaaf I think we are being taken for granted. ODP dhaan amma tokko. Abiyyiinis we are being taken for granted. Oromoo waan fedhe yoon balleesse naa obsanii wanni jedhu kuni obsi isaa qaba. Guutee akka dhangalaane of eeguu qaban. Our guiding principle is our national interest. Bakka amma jirrutti waa baay'ee nuu kennaa jechaan hin jirru. Waan garuu dhiiga teenyaan arganne sharafutti yoo deeman wal sharafutti seenna kana beekuu danda'u qaba. Waa'ee harca'iinsa ABO mudatee gama ilaaluutiin Johar Mohammad waan hojjetaa jiran akkana jedhan. Dhimma ABO irraa yoon ka'e waan pozitiivii hedduun argaa jiru. Shan ta'anii galanii amma lamatti gad deebi'anii jiranii jechuudha. Lamaan san immoo tokko goone yeroo gabaabaatti. Waliin haasayaa jiru abadan ABO lama ta'ee daanyaa Habashaa bira dhaqee mircaa boordii wal isaan lolchifti malee tokkollee galmeessitu gana isaan lachuu salphifteet san booda mana murtii Habashaa dhaqaa manni murtii qaxaroo odoo godhuu fi filannolleen darbaa rakkoo guddatu uumama. Du'aayinis kaaninis tokko hirma ta'anii waliin haasayaa jiranii warri jaarsotaa du'aayitti godha warri qeerroo jalaa ibiddatti afuufa walitti akkasiin bayitu. Obbo Johar Mohammad dabaluunis cehumsa keessatti humna jijjiirama fedhu hunda kan Oromoo qofa osoo hin taane kan saboota kaanitu bidiruu takkatti as dhufuu qaba malee harca'uun gaarii miti je. Oromoon walitti hinaafuu dhiisuu qaba kan je ammoo obbo Leencoo Lataa dabaluun walitti hinaafuun kun warra biraatiif karaa saaqee kufaatii biratti akka nu geessuun sodaa qaba jedhan. Seenaa keessatti Itoophiyaan takka taatee hin beeytu kan jedhan obbo Leencoon Oromoon akka nama tokkotti sossohuu qaba dhaamsa jedhu dabarsanii jiru. Gama biraatiin warreen amma mootummaan hin jiruu jedhan dhugaa qabu. Isaaniif mootummaan kan isaan reebu qofa amma reebichaatu dhaabbate. Kanaaf mootummaan hin jiruu jedhu. Mootummaan akka isaan jedhan kana taanan rabbii nutti hin deebisinii jedhan obbo Leencoo Lataa haasaa godhan keessatti biyya tana keessatti dimokiraasii fiduuf Oromoon saba murteessaadha erga jedhaniin booda walqixxummaa biyya tanaa ceesisuu kan danda'u Oromoo qofas jedhan.
Oromoon dimokiraasii irraahis sodaa hin qabu. Sababni isaa dimokiraasiin Oromoof aadaa waan ta'eef amma sirna dimokiraasii keenya ammayyeessinee qaama godhachuun qabnas jedhan obbo Leencoo Lataa haasaa dhageessisan kana keessatti wal murkii injifannoo qabsoo hirmaannaa ummatichaatiin argame wal saamuu ilaalchisee obbo Leencoo Lataa yaadduu fi balaa inni qabu akkanatti ibsan. Dhimma Finfinnee fi namoota afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye gama ilaaluunis obbo Leencoon waan jedhan qabanii mee walumaan halaallu. Finfinnee kana irratti mirga Oromoon qabu murteessuu qabnaa ka jedhu yeroo hundumaa kaka'a. Waan namni biraanuu godhu irra caalaa waan namni biraanuu gochuu qabu mootummaan nuuf gochuu qabu caalaa waan nuti gochuu qabnutu caala. Tokkoffaa akka Oromootti ejjennee akka Oromootti haasofnee akka Oromootti dhagahamuu danda'uu qabna. Amma namni nuti bira daddabarru kun hedduunsaa Oromoodha beekaa. Afaan jira haasa'a. Waggaa 60 dura magaalaa kana dhufe yeroo duraatiif. Namoota nu dura waggaa 2-3 dhufan salaxanantu turan. Warri kun amma yeroo nu dubbisan nutti siqanii dhiyaataniitu fayyaadha ijoollee akkamii achi gaafa siqu taadaan deet no ante maaliif waggaa 2-3tti jijjiirame namichi waggaa 2-3 keessatti salaxane. Kanaaf in qaanfata so afaan Oromoo haasa'u argamuusaa. Jarri sun hedduun isaanii ijoollee Amaaraa horanii quba qabaadha. Abbaatu Oromoodha malee ijoolleen Amaara. Kanarratti yaada waan biraan kaasuu barbaada. Namoota dhiigaan Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne moo maal goonaa? Filmaata lama qabna. Atis Amaara jennee irraa dhiisu. Rakkinni suni Amaarri immoo ijaarame amma akka sabaatti. Dhaqee abin ta'a moo ilmi galataa? Rakkina keessa galchinee jechuudha. Oromoon akka Oromootti filmaata dhufaa jiru kanarratti akkaataa itti seenuu qabuu fi injifannoon akkaataa itti goolabuu danda'u irratti obbo Jawhar Mahammadis waan jedhan qabanii mee isa kanas walumaan haa daawwannu. Dhimma filannoo irratti kama yaadamu yaadaa jirtan. Filannoon kun takkaa biyya tana diiga, takkaa biyya tana akka haaraatti ijaara. It will be either the expiration date or the renaissance. It is very important. Filannoon kun nagayaan tasgabbiidhaan geggeeffame ummanni kan ta'uuf filatee mootummaan leejitimesii haaree qabu yeroo duraatiif yoo as ba'e gara dimokiraasiitti ceena. Warri aangoo irra jiru hannee itti fufna yoo jedhan warri immoo aangoo barbaadu sagalee ummataatiin osoo hin ta'in girrigirrii fi boksiin irraa buufannennaan wal qabannee daaraa taanaa jechuudha. Kan hanqisuuf ijaa 5 dabre kana keessatti Itoophiyaatti filannoon kun milkaa'u Oromiyaatti yoo milkaa'edha. Oromiyaatti milkoofnaan ta'anii shakkina. The battle ground Oromiyaadha. Paartilee keenyaafis maaliif Oromiyaa ta'a isinitti fakkaate? Kooriin jijjiirama kana Oromoo waan ta'eef filannoon kun bifa nagaa qabuu fi wal hubannaa qabu yoo deeme Oromiyaa keessatti rabshaan gara biraa homaa baay'een rakkoon miidhu hin fidu. Nu jidduutti rabshaan uumamnaan biyya rabbashnaa jechuudha. An akka kiyyatti paartileen Oromoo hogganoonni Oromoo filannoo dura walii galuu qabanii jechuudha. Competitive election osoo hin ta'in consensus based election geggeessuu danda'uu qabna. Paartii tokko godhuu yoo dadhabnu taate ejjennoo tokkoon federaal seenuu danda'uu qabna. Oromiyaa irratti wal dhidhiibuudhaan wal dhidhiituudhaan wal bira dabruudhaan osoo hin ta'in walii galteedhaan aangoo hirachuu danda'uu qabna. Warra nun jaalanne sossobuun humaa nun geessu. Kana beekuun. Saboota ifiinif bulchuu barbaadan kan kaleessa cunqurfaman kan har'a qe'ee fi bulchuu barbaadu kan Itoophiyaa keessatti immoo haqa isaa barbaadatu kan dhufee nu saamuu barbaadu osoo hin taane isaan humni federaalistii jabaatee biyya kanatti
filannoo irratti ajandaan gurguddaan lamuma. Sirna federaalizimii kana diinamoo sirna federaalizimii kana sirreessinee itti deemnadha ajandaan ka ta'u. Jijjiiramni guddaan biyya kanatti dhufe Amaarri Amaara'uudha. Amaarri Amaara'uu waan gaarii. Dur kan akkanne Itoophiyaa haguugatee dhufa jala seennaa fi waliin seennarra godhutu ta'e. Amma innis ka ofii qabate nullee ka ofii qabate deemnee biyya nuufis isaaniifis taatu jaarranna jechuudha. Yoo wanti inni immoo addaan galla nagayaan. All rights reserved. Tole daawwattoota BBS kan daawwataa jirtan kun qophii argaa dhageettiti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Amma mata duree biratti ceena. Erga jijjiiramni adda durummaa qeerroo Oromootiin dhufee as uummattoonni baroota dheeraaf ukkaamsaa sirnootaa jala turan bayyanatanii ifa bilisummatti waan bahan fakkaatu. Uummattoonni bittaa sirnootaa dabranii jalatti eenyummaan isaanii afaan aadaa fi seenan uumamaan qaban kan jalaa dhabamee fi laaffate Itoophiyaa keessa akka jiran beekamaadha. Gaaffiileen mirgaa fi haqaa qabanis jalaa ukkaamamuun cinatti qabeenyi isaanii humnaan harkaa saamamaa kan turee fi kanneen biraa ittiin duroomaa turee jira. Erga jijjiiramni kun dhufee fi uummattoota ukkaamsaa baroota hedduu hifate keessaa tokko uummata Sidaamaa yeroo ammaa gaaffii naannoo ifii hundeeffachuu gaafataa jiru. Uummanni Sidaamaa akka baay'inaaf qabeenya isatti biyyattii keessatti naannoo mataa isaa hundeeffatee ifiin if bulchuuf qabsoo aarsaa isa gaafatee baroota dheeraaf kafalaa as gahe. Gaaffii naannoo ta'uu kanas erga jijjiiramni kun dhufee bifa adda addaatiin gurmaa'ee qaamota dhimmi ilaallatutti iyyataa turee jira. Ji'a adoolessaa dabree keessa ammoo uummanni Sidaamaa gaaffii naannoo isaa dhugoonfachuuf koree namoota ja'eef keessatti hammate hundeessuun dhimma kana bulchiinsa naannoo kibbaa fi mootummaa federaalaatti akka dhiheessaniif ergatee ture. Boordii filannoo biyyaalessattis xalayaa akka geessaniif ergate. Dubartoonni fi ejjettoon Sidaamaa gaaffii haqaa fi dheebuu baroota dheeraa uummata Sidaamaa dhugoomsuuf nuffii tokko malee hojjetaa turanii jiru. Dubartoonni Sidaamaa hiriira bahuunis dhimma kanaaf deeggarsaa fi deebisaan akka kennuuf gaafataa turee jira. Gaaffii naannoo Sidaamaa mirkaneessuu kana boordii filannoo alattis komishinni mirga namooma fi waajjira muummee ministeeraa akkasuma miidiyaalee adda addatti xalayaa dhiyeeffachuun korichaa ni yaadatama. Gaaffii uummata Sidaamaa sadarkaa heera biyyattii hordofeen deebisuuf boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa adoolessa 17 bara 2019 baaseen turtii ji'oota 5 keessatti rifarandamiin akka geggeeffamu labse. Uummanni Sidaamaa naannoo kibbarraa adda bahee bulchiinsa naannoo ifii hundeeffachuuf yeroo dheeraaf gaaffii dhiyeessaa ture. Gaaffii qabu sagalee isaatiin mirkaneeffachuuf yeroo murtaa'ee eeggataa jira. Tibba dabre kana jechuunis hagayyaa 29 bara 2019 boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa baaseen guyyaa murtiin uummataa gaaffii naannoo tahuu Sidaamaa itti deebi'u ifoomsuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasaa 3 bara 2011 murtiin uummata Sidaamaa naannoo tahuu ni geggeeffama. Murtii uummataa kana dhugoomsuuf kan barbaachisu qophiileen taasifamaa turanii jiru. Raawwachiistota 8,460 buufataalee murtoon uummataa itti kennamu 1,692 qophaa'uu isaatu gabaafame. Murtoo uummataa kanaaf kan oolu maallaqni qarshii miliyoonni 75 600 fi 15,000 kan barbaachisu yeroo ta'u baasii kanas kan raawwatu mana maree naannoo kibbaatti jedhamee jira. Murtoon uummata Sidaamaa nagayaan ni xumurama yoo ta'e lakkoofsi naannolee Itoophiyaa dabaluuf jira jedhamee jira. Uummattoonni akka Walaayitaa, Qimaanti, Agawoo fi kan kana fakkaatanis gaaffiilee wal fakkaataa qabatanii tarree galanii dabaree eeggataa jiru. Gaaffiileen uummattoonni naannoo tahuu dhiheeffataa jiran kana akkaataa jeequmsaa hin dhalchineen akkamiin deebisuun dandahama mee dubbii tana walumaan eeyna. Kun qophii argaa dhageettiti nu waliin tura. All rights reserved. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo kaafnu gootota Oromoo falmaa haqaaf lubbuu isaanii jijjiirraan qabne aarsaa godhan baay'ee kaasuun nuuf salphaadha. Akka fakkeenyatti Elemoo Qilxuu, Nadii Gammadaa, Baaroo Tumsaa, Jeneraal Taddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Sooressaa Jaarraa Abbaa Gadaafaa maqaan isaanii arraata namoota hedduutiin guyyatti ni yaamama.
Gootonni kanneen maatii irraa dhalatan obboloota isaanii fi kanneen maatii qaban maatii isaanii meeqa eenyutu beeka? Haala isaan keessatti argaman hoo ni beeynaa laata? Hojii isaan hojjetaniin dhaadannee ittiin boonurraa kan hafe baay'een keenya seenaa gootota kanneenii malee waa'ee maatii isaanii irraa dhalatanii fi waliin dhalatanii waan beeynu kan qabnu namoota muraasa qofa. Dhimma kana waa maleen kaafne daawwattoota keenya dhiheenya kana obboleessi goota Oromoo Mul'is Gadaa obbo Qaasim Mikaa'el Tukkaalee Somaalilaand keessatti dhukkubsatuu isaanii dhageenyati. Obbo Qaasim bara dukkanaa fi ulfaataa san keessa qabsaa'ota Oromoo muraasa waliin falmaa haqaa nama geggeessaa turanii fi sochii godhamaa ture san keessatti dameelee adda bilisummaa Oromoo garaagaraa keessatti hiriiranii dirqama adda addaa gahumsan nama bahachaa turan galmee isaanii ilaaluun ni dandahama. Obbo Qaasim garuu erga humna dhabanii biyya baqaa Somaaliyaa bulchiinsa Somaalilaand keessatti irkatanii bubbulanii jiru. Oromoonni baay'een waa'ee obboleessa isaanii qabsaawaa Mul'is Gadaa malee waa'ee isaanii kanneen beekan muraasa. Yeroo ammaa dhukkubsatanii erga manatti galanii bubbuluu isaaniiti kan dubbatan obbo Qaasim. Biyya tana qayyate itti dhufe namoonni beeka. Amata diidama moo kana ga'ee biyya tana. Gaafaan sun fayyaan qaba. Eegana boodaan umriin tiyyalleen guddatte fayyaallee dhabe. Faalijiitu natti bu'e. Waan kana ta'eefu duuba gaa iyyannoolee maan dabarfadhe duraaniisi. Ammallee warri mallee gaa laal arra na dhaga'u na gargaaruu obboleen keenya kan Oromoo kanaan irraa fedha. Ana nama gaama du'aayii malee humnaan dalagachuu hin dandeenye fayyaa hin qabne umriin illee guddate. Obboleen keenya bakkuma jiraatu tuuniin salaamaa. Rabbiin kadhaafiniin eebbisaafi ani duraanis biyya tana kaatti seenee orma keenya jara gurguddaa sanii wajjiniin tattaafata godhuu ture. Adda bilisummaa Oromoo Mul'is Gadaa fa'aa akkanatti jara kanaan rasaasaa fi isgaarsiin qunnamtiin godhuu ture. Amma dhukkubni amana jiru kunillee dhukkuba gaafa sosoon akkasitti deemu halkanis deemu guyyaas deemu dhagaa gaara gubbaa qorree achirraa sololee. Akkasii mudhii sanaa lafa dha'e saniitu amma nakka'e keeysa nakka'e dhukkubnillee naannoo jiru akkasitti gaa taariika guddaa jara sanii wajjin zamana guddaan akkasii wajjin dabarsine amma gaa wareegamni isaa hamaritti wareegame. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti hiriiranii qooda olaanaa bahachaa kan turan obbo Qaasim dhaabni isaanii fi jaalawwan isaan waliin falmaarra turan eessa akka isaan jiranii fi haala maalii keessa akka jiran waan dagatan fakkaatu. Gootota Oromoo muraasa arra lubbuun jiran keessaa tokko kan tahan obbo Qaasim yeroo ammaa iyyanni isaan uummata Oromootti dhiheessaa jiran gara qabsoo koottaa osoo hin taane na dhukkubee dadhabeetiin jira na dhaqqabaa isa jedhu. Ganna 20 oliif Somaaliyaa magaalaa Hargeysaa keessa jiraataa kan jiran obbo Qaasim obboleessaa goota Oromoo Mul'is Gadaati. Miidhaa baraa qabsoo irra gahee fi yeroo ammaa umriin dadhabaa waan deemaniif Oromootatti iyyataa jiru. Iyyanni isaanis waan dandeessaniin osoon lubbuun jiru na dhaqqabaa gara biyyatti na deebisaa isa jedhu. Nutis qabsaa'onni Oromoo obbo Qaasim Mikaa'el beeytanii fi uummanni Oromoo karaa dandeessaniin odeeffadhaa cinaa dhaabbadhaa dhaamsa jedhu dabarsuu feena. Obboleessi isaanii Mul'is Gadaa hooggantoota ABO olaanoo fi gameeyyii keessaa tokko kan turan yeroo ta'u bara 1999 keessa Somaaliyaa magaalaa Maqdishoo keessatti harka namaatiin ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Magaalaa Hamar guddootti wareegame ani Hargeysaan jira gisee sun oduun dhagee eegaa nama jayina kan gaa waraanni gargar yaa'ee waraanni mooraa hundaa cabee ABO'n gargar badde moora walit deebisee asirraa deemee moora walit deebisee waraana ijaaree akkasitti Oromoo akkasii ka duritti bilisummaa baasaa adda bilisummaa Oromoo mooraa cufa ijaaree si godhee akkasitti maallaqaa fi wahala nurra deemu ture inni taarikhni saasanii. All rights reserved. Kun qophii argaa dhageettiti ammas nu faana tura.
dhiheenya kana oromoonni hedduun su'uudi arabiyaa magaalaa makkaa keessaa osoo galma walgahii bergaadir jeneraal kamaal galchuu irratti yaamamanii argamanii jiranii humnoota mootummaa su'uudi arabiyaatiin qabamuun mana hidhatti guuramuun isaanii ni yaadatama. dhalattoota oromoo walgahii bergaadir jeneraal kamaal galchuu irratti hirmaatanii turan keessaa namoonni xalayaa hayyamaa jireenyaa yookaan iqaamaa jedhamu hin qabne humnoota mootummaatiin dhiira fi dhalaa osoo hin jiin jumlaan hidhatti guuramanii turan. garuu torban dabree kana keessa shamarran oromoo 18 nagayaan gara biyyatti deebifamanii jiru. ilmaan oromoo kanneen miira gammachuutiin mana bahan gammachuun isaanii gaddatti jalaa jijjiiramuun galma walgahichi itti qophaa'e keessaa walitti haxaayamanii turtii mana hidhaatti dabarsaniin booda fedhii isaaniitiin ala gara biyyatti deebifamanii jiru. tibba kana qabeenya horatanii fi maatii isaanii dhiisanii kallattiin mana hidhaatii baafamanii gara biyyatti kanneen deebifamanilleen akka keessa jirantu gabaafame. haa ta'u garuu hoogganaan paartii biyyaalessaa oromoo bergaadir jeneraal kamaal galchuu oromoota kabaja isaaniif jecha miidhaan kun irra gahe dirree xayyaaraa idil addunyaa boolee finfinnetti argamuun miira gaddaan guutameen simatanii jiru. miidhaa irra gahetti gadduun yaaddoo qorqalbii isaanii waliin qooddatuuf ilillii kabajaatis raabsaniifii jiru. san booda gara magaalaa adaamatti geessuun yeroo murtaa'eef achitti akka booqatan taasisanii jiru. bergaadir jeneraal kamaal galchuu shamarran oromoo 18 biyya su'uudi arabiyaa biyyatti deebifaman kanneen bergaadir jeneraal kamaal galchuu yeruma san dubbii dubbatan keessatti an umrii kiyya keessatti akka gaafa isin qabamtanii booyee hin beeku namoota baay'eetu na biraa dhumate jaraa jan. dhalattoota oromoo qabeenya hurkaa isaaniitiin horatan illee osoo hin fudhatin mana hidhaati kallattiin gara biyyaa deebifaman kanneen dandamachiisuuf namoonni hedduunis sochirra akka jiran kaasanii jiru. bergaadir jeneraal kamaal galchuu namoonni yaada kennan akka jedhanitti osoo aangawaan kun yeroo san achi jiraate dubbichi irra hammaata ture. kamaal galchuu balaa kanarraa hafuun gammachuu itti uumuu himan. lammiileen Itoophiyaa su'uudi arabiyaa keessa jiraatan sababa hayyamaa jireenyaa hin qabdan jechuun yeroo garagaratti humnoota mootummaatiin qabamuun gara biyyatti deebifamuun aaduma ta'ee jira. haa ta'u garuu qabamuun oromoota ammaa kun wanni adda isa godhu walgahii irratti hirmaatuuf galma tokkicha keessatti humnoota mootummaatiin qabamuu isaaniiti. bergaadir jeneraal kamaal galchuu miidhaa lammiilee kanneen mudate miidiyaaleen gabaasu. bergaadir jeneraal kamaal galchuu bara Itoophiyaa waliin bergaadir jeneraal kamaal galchuu bara mootummaa Itoophiyaa waliin hojjetaa turan san taayitaa guddarra nama turanii fi humna nagaa eegduu mootummoota gamtoomanii bakka bu'uun biyya laayibeeriyaatti bobba'uun sabatiinsa akka bu'uuf shoora guddaa nama taphataa ture. erga achii deebi'anii booda ammoo dararaa ajjeechaa hidhaaf saamicha sirni TPLF'n durfamu EPRDF duraanii ummata oromoo irratti raawwataa ture mormuun bara 2006 keessa sirnicha lagatanii biyya gadhiisanii humna waraanaa meeshaa guutuu hidhatee fudhatanii daangaa Eertiraa qaxxaamuruun adda bilisummaa oromootti makamuun isaanii ni yaadatama. ergasii ammoo dhaabaa sadiin walitti hidhamanii paartii biyyaalessa oromoo hundeessuun yeroo ammaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu irratti argamu. bergaadir jeneraal kamaal galchuu kun qophii argaa dhageettiti ammas nu waliin turaa jenna. muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad torban kana daawwannaa biyyoota Eejiyaa gara bahaatti taasisaa turan xumuranii Israa'elitti fuula deeffatuu fi akkasuma immoo imaltuu Israa'el kanas xumuranii nagaan gara biyyatti deebi'anii jiru. turtii Kooriyaa kibbatti taasisan kanaan pirezidaantii biyyattii Muun Jii'iin waliin waliigaltee hariiroo biyyootaa fi tumsa mallatteessanii jiru. muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi muummee ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe waliin wal arganii tumsaa fi hariiroo biyyoota lameenii cimsu akkasuma waliif mallatteessanii jiru. muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi turtii Eejiyaa gara bahaatti taasisan kanaan muummee ministeeraa Dr. Abiyyi imaltuu isaanii xumuranii gara Israa'elitti imaluun gita isaanii muummee ministeeraa Israa'el Benyamin Netanyahu waliin wal arganii hariiroo biyyoota lameen irratti mari'atanii jiru. muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi waajjira muummee ministeeraa Israa'elitti simannaan ulfinaa oowwan godhameefii jira. Please rise for the national anthems.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dubbii dubbatan keessatti hariiroon biyyoota lameenii kan baroota hedduu lakkoofsise tahuu yaadachiisanii michummaa Itoophiyaan Israa'el waliin qabdu cimsuun dameelee fayyaa, turizimii, teknoolojii fi qonnaa fi kanneen biroo irratti waliin hojjetuuf fedhii qabdii jedhan. Wayituma kana abbootiin qabeenyaa Israa'el gara Itoophiyaatti dhufanii akka hojjetan yaamicha godhaniif jiru. Pirezidaantii Israa'el Reevan Rivliin waliinis mari'atanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa turtii marii isaaniitiin boodas biyyoonni lameen kan dur caalaa karaa siyaasaaf diinagdeetiin riqichi isaanii akka jabaatu irratti waliif galanii jiru. Muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahu gama isaaniitiin jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufee jiru kana kan dinqisiifatan tahuu ibsanii biyyi isaanii dameelee teleekoom, qonnaa, teknoolojii fi kanneen biroo irratti hojjetu akka feetu dubbatan. Muummichi ministeera Dr. Abiy jiddugala yaadannoo wareegamtoota Israa'el daawwatanii jiru. Kana malees jilli muummee ministeera Dr. Abiyyiin durfamu kun yaadannoo muuziyeemii waraanaa addunyaa lammaffaa Ayhuudaanota miliyoona 6 naazii Jarmaniitiin wareegaman yaadachuuf kan dhaabbate daawwatanii jira. Daawwannaa jilli muummee ministeera Dr. Abiyyiin durfamu biyyoota alatti taasise kana keessatti ministeerri dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachoo, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Lammaa Magarsaa fi hooggantoonni biroo argamanii jiru. Jilli muummee ministeeraa kun daawwannaa isaanii biyyoota sadeenii Kooriyaa Kibbaa, Jaappaaniif Israa'elitti taasisaa ture xumuruun biyyatti deebi'ee jira. Muummeen ministeeraa erga gara aangootti dhufanii biyyoota hedduu torbaan tokkotti daawwatuun kun isa duraati. Daawwattoota keenya amma gara qophii maayyitti ceena. All rights reserved. Afrikaa Kibbaa keessatti saamichii fi haleellaan qabeenya dhaabbilee daldalaa lammiilee Afrikaanota biyyoota birarraa tahan irratti qiyyaafate hammaatee jira torban kana. Afrikaa Kibbaa aanaa Jeebistoon jedhamu keessatti hokkoraa fi saamichi dhaabbilee daldalaa lammiilee biyyoota birarraa tahan irratti fuulleffate miidhaa hamaa dhaqqabsiisee jira. Lammiileen Itoophiyaa lama ammoo balaa konkolaataa isaan mudatee lubbuu isaanii dhabanii jiru. Hokkarri kun yeroo ammaa magaalaa Johannesburg naannolee akka Denver, Malvarni, Turunfonte fi Tanbisaa jedhamanitti babal'atee jira. Magaalota Johannesburgii fi Pretoria keessatti saamichii fi qabeenya namoota dhuunfaa maccaasuun akka malee ni hammaataa jedhame. Poolisiin biyyattii akka beeksisetti kanneen saamichaa hokkoraa makate kana keessaa harka qaban jedhaman namoota 14 to'annoo jala oolchuu ifoomse. Namoonni gareen badii geessisaa jiran kanneen erga qabeenya namoota dhuunfaa saamanii isa hafe ibiddaan barbadeessuun garee gara jabummaa ijaaramtee jedhamee jira. Dubbi himaan poolisii aanaa Jabistaawan Maveelaa Masondoo akka jedhanitti kanneen miidhaa kana geessisan haala dhalaletti fayyadamuun qabeenya namoota dukkaanota naannichatti argamanii saamanii isaan kaanis ibidda itti qabsiisuun mancaasanii jiru jedhan. Konkolaattota 50 gahanis akka gubantu gabaafame. Viidiyooleen marsaa hawaasa irratti maxxanfaman hedduunis miidhaalee dhaqqabe mul'isaa jiru. Hoogganaan poolisii kutaa Guateng kanneen jeequmsaa kana duuba jiran harka jabaa seeratiin ni qabnaa jechuun dhaadatanii jiru. Afrikaa Kibbaa keessatti hokkorri bifa kanaa lammiilee biyyoota alaarratti fuulleffatu yeroo hedduu geggeeffamuun miidhaa akka dhaqqabsiisu beekamaadha. Akka sababattis lammiileen biyyoota alaa hojiilee silaa lammiileen biyyattii hojjetan weeraranii qabatanii dargaggoota biyyaa hojiin ala godhan jechuun akkasuma baala sammuu hadoochuu daddabarsuu fi meeshaalee yeroon irra dabre gurguruu himata je'uun yeroo garagaratti sababa funaanuun irratti haleellaa geessisu. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman keessatti lammiileen Itoophiyaa ni argamu. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti argamu ammoo lammiileen Itoophiyaa taateewwan balaa dhaqqabsiisuu malan irraa akka if eeggatan yaamicha dhiheesse. Imbaasichi ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan taateewwan saamichaan walitti bu'iinsa fi rakkoo tasgabbiirraa akka if eegan hubachiise. Dabaluunis meeshaalee qaalii ta'an qabatanii akkan sossoone rakkoon mudate hanga tasgabbaa'utti dukkaana isaanii keessaa akkan baane odeeffannos akka walii jijjiiranii fi poolisiif eeruu akka kennan dhaamefii jira. Imbaasichi lammiilee Itoophiyaa achitti argamaniif.
deeggarsaa yoo barbaadanis sararoota lakkoofsa bilbilaa miidiyaaleef erguun akka maxxanfaman taasise imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa ji'a adoolessaa dabree keessa rakkoo wal fakkaataa mudateen lammiileen Afrikaa biyyoota birarraa tahan miidhaan irra dhaqqabuun isaa ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa lama balaa konkolaataa du'aa kan oolletu gabaafamee jira. Balaan kunis kan dhaqqabe osoo naannoo muddamsuun itti hammaa turraa baqatanii tahuu hin ooluu jedhamee jira. Nutis hawaasni keenya Afrikaa Kibbatti argamu if eeggannoo malu hundaa akka godhu yaadachiifna. Tole daawwattoota BBS qophiin argaa dhageetti har'aaf qabannee dhihannee isaan gammaa daawwattan ture qophii keenyarraa hubannoon argattu jennee abdanna. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha qopheessee kan isiniif dhiheesse an Badirii Yusufi qophii biraatiin hanga walitti deebinuu warraa torbaanii rabbiin haa godhu horaa bulaa. All rights reserved.